Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS kun kan daawwataa jirtan qophii keenya biizinesiiti. Qophii keenya biizinesii har'aatiin kan irratti fuulleffannee jirru intarpiraayizoonni albuuda irratti gurmaa'anii jiruuf jireenya isaanii fooyyeffachuu irra darbanii carraa hojii warra kaaniifis uumanii madda galii isaanii guddisanii gara kaapitaala gurguddaatti ce'uurra kan ga'an keessaa moodela kan ta'an tokko biratti argamnee jirra. Har'a isa isin daawwachiisna. Duraan namni kun maalirra ture? Maal hojjechaa ture? Erga gara enterpiraayiziitiin gurmaa'ee albuuda irratti gurmaa'ee hojii eegalee immoo maalirraa ka'e maalirra ga'e isa jedhu isin daawwachiisuuf har'a asitti argamnee jirra. Magaalaadhuma Adaamaa keessaa gadi ba'uudhaan naannoo Kellaa jedhamu kan daandii gara Boosatti irra geessurra kaaba Kireechar bakka jedhamu bakka dhagaan daakamutti argamnee jirra. Iddoo kana egaa albuuda lafa keessaa baasuudhaan dhagaa daakuudhaan dhagaa daddaa baasanii manneen ijaarsaaf kan oolu kanarratti gurmaa'anii enterpiraayizoota kanarratti gurmaa'anii galii isaanii fooyyeffatan misooma isaanii misooma biyyaa keessatti qooda isaanii ba'aa jiran keessaa tokko biratti dhufnee jirra. Egaa keessumaa biyyoota akka Jarman biyyoota addunyaa kanarraa baay'ee guddatan keessaa enterpiraayizoota IMX yookaan immoo himaaxaan maayikiroof xixiqqaan kun kanarraa guddisuudhaan kana ijaaruudhaan isaan kana misoomsuudhaan kan galiin isaanii galiin biyyoota garaagaraa kan guddate kan akka Jarman keessumaa fakkeenyummaa guddaa qabdi addunyaa irraati. Enterpiraayiziin yoo guddate enterpiraayizoonni yoo gurmaa'anii hojjetan galii fi misooma isaanii guddisuudhaan biyya guddisuu danda'u. Biyyi tokko kan isheen guddattu yoo enterpiraayizoonni ijaaramanii guddatan albuuda irratti haa ta'u daldala irratti haa ta'u tajaajila irratti haa ta'u gama kallattii adda addaatiin yoo gurmaa'anii hojjetan isaan ofii isaanii guddisaa namoota warra kaaniif carraa hojii uumaa biyya guddisuu danda'u jechuudha. Kanaafidha yeroo darbee biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaas yeroo 13ffaaf galma Abbaa Gadaatti enterpiraayizoota gara guddattuu giddu galeessaatti ce'an gara 1,100 kan inni beekamtii fi badhaasa laatee fi achi keessaa kaapitaala birrii miiliyoona 30 horachuudhaan Girmaa Lammii enterpiraayiziidhaan gurmaa'ee albuuda irratti jechuudha hojjechuudhaan Girmaa Lammii kaapitaala miiliyoona 30 horachuu danda'ee jira. Girmaa maalirraa ka'an? Akkamittis immoo hojjetan? Albuuda irratti gurmaa'anii hojii akkamii hojjetanii akkamittiin kaapitaala isaanii guddisanii sadarkaa kana ga'an isa jedhu qophii biizinesii keenyaan nama moodela ta'e kana albuuda irratti gurmaa'uun hojii cimaa hojjete kana wajjin turtii taasifna. Hanga xumuraatti akka nu hordoftan isin affeeraa ani Abdiisaa Fufaati ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuuti. Hanga xumuraatti nu hordofaa biizinesii keenya wajjin biizinesii OBS wajjin turtii gaarii isinii jenna. Maqaan koo Girmaa Lammiin jedhama. Lafti dhaloota koo godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabarat ganda Caffeererii bakka jedhamutti dhaladhe. Hojii albuuda baasuu kana bara 2009 eegale. Yeroo sun waajjira himaaxaa kutaa magaalaa Boolee ganda Dhaddacha Araaraa irratti kanan gurmaa'e. Achi gurmaa'een hojii kana jammare. Yeroo sanarraa qabee carraaqqii baay'eetu ture narra. Maashinoota kiraatiin kanan hojjechaa ture. Mana mootummaa keessa waggaa 13 kanan hojjechaa ture. Hojiin mana mootummaa quubsaa miti. Miindaan mana mootummaatti argadhuun maatii koo fi of jiraachisuu hin dandeenye. Kanaaf jedhee hojii kanaatti dhufe. Kanaaf yeroo sun irraa qabee amma bara kanaatti baay'een carraaqaa ture. Carraaqqiin koos immoo bu'a qabeessa na taasiseera. Dhuunfaanuma kootiin an gurmaa'e dhiyeessa meeshaalee ijaarsaa Girmaa Lammii hojii albuuda baasuu hedheetan gurmaa'e. Maashinni dhagaa baasu kun sa'aatiidhaan birrii yeroo sun birrii 1,200 ture. 1,200 sa'aatii tokkotti kireeffadheetani maashina kanaan hojii anan jammare. Maallaqa gahaan qabu ture. Asumaaf achi namumarraa akkan kadhadhe duubee fa'aa akkan hojjedhe hanan hojjechaa ture. Sanarraa ka'ee
ittan cimaa deeme malee itti laafaan deemne. Ammumaan kiraayiidhaan hojjedhu kana bu'a qabeessummaan isaa suutuma suutaan yoo deemte malee al tokkoon siin ijatee ce'uus hin dandeessu, guddachuus hin dandeessu, maallaqni ati argattu maashinni gidduudhaan hin dhaabata, gabaan hin dhabama, carraaqqii baay'ee qaba wanti isaa obsa si barbaada. Yeroo tokko tokko bakki ittiin abdii si kutachiisus hin jira. Abdii kutachuus hin dhiiftee immoo ati sammuun fedhii hojii keessa koo waan jiruuf yoo nutti dhimme yoo laffa akkan argadhu waan an beekuufi abdiin ani qabu guddaa ture. Garuu yeroo sunitti muudannoo baay'eetu jira, rakkoo baay'eetu jira, gabaan hin jiru, hin dhabama, maashinni yeroo tokko tokko abbaan qabeenyaa duubeen hojjisiifnu jedha. Kadhanneetis jabaanneetuma dirqamumaan dhufnee iddoo kana geenye. Ani yeroon dura hojii mootummaa kana galu miindaan kun nagaas jedhee itti amanee miti hanan hojjechaa ture. Normaali amma maaltu jira birrii 7,800 Affaaran ture ani sukkaara Kasam sukkaar project bakka jedhamuun ture. Affaar sukkaar project irra giseen jiru maatiin koo Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabara jira. Ani Affaaran jiraadha. Miindaan Affaarii argadhuunan maatii koo aanaa Buunaa Gindabaratitti jiraachisaa waan jedhu kana murteessee waan hin beef maatii koo gara Adaamaatti asii fide. Ofii koo immoo Affaarii gadhiise Adaamaa Saayinsina Teekinooloojii Yuunivarsiitiin beeksisa waan ta'e baase. Yeroo inni beeksisa baasuun birrii 3,100 dhufee qacaramees. Adaamaa Yuunivarsiitii birrii 7,800 gatee jechaadha. Sana booda nan qacarame gaafan birrii 3,100 qacaramu maatii kana jiraachisuun hin ulfaatu jedhanii namoonni baay'een na gaafannaan waaqatu beeka. Namni yoo hojjete halkanillee waardiyyaa eegee ijoollee koo guddisa malee ani maatii kootiin adda bahee jiraachuun barbaadu jedhee murteesse. Sana booda Adaamaa Yuunivarsiitii gaafan galuu halkanii haadha manaa koo wajjin biddeen tolchinee gurguruu calqabne. Biddeen 20 jechaadha. Ganama biddeen 20 raabsina. Biddeen 20 irraa kaanee biddeen 50 geenye 50 irraa 100 geenye dhumasaa 2,000 fi biddeen 800 guyyaatti yeroo raabsu ture. Otuman kana hojjedhuuti hojii kanarraa gabaa biraan xiinxaluu jammare waa'ee hojii albuuda kanaa fi dhiyeessa meeshaalee ijaarsaa kana bara 2009 yoon eegalu lafa yeroo sana bara 2008 kantiibaa magaalaa kanaan turan adde Adaanech Abeebee dargaggoo gurmeessanii dargaggoo naannoo kanarratti waldaa gara 8 gurmeessanii isaan irraan warra waldaa sun wajjin warra waldaatti gurmaa'ee jiru sanarraan animmoo meetirik siinoodhaan konkolaataa siinoo tokkoon baajoodhaan sinii kaffaledheetan walii galtee godhee waldaa isaan gurmeessan sun irraa walii galtee godheetan wajjiniin hojjenne dheeseen. Gaafan seenu chaalenjii baay'eetu ture akka chaayinaan kaabaa kana gadhiise ba'eeni anatu kaabaa kana seene ture. Gaafan seenu dhufanii namoonni na jajjabeessu dirijiitiin garagaraa abbootiin qabeenyaa garagaraa dhagaa asii barbaadu biyya salleektii jedhamu kana asii barbaadu. Suumarra dhaabadheetan jabaachaa deeme dura maashina tokkoon hin jammare maashina 2 maashina 3 godhachuu jalqabe. Yoon kana godhadhu maallaqni nani qabu lafarratti meeshaan koo baay'ata oomisha kootu lafatti baay'ata malee maallaqa kaashii lafaan qabu ture gidduudhaan nan jeeqama. Maaliif ani hojjechaa jira malee maallaqa kana amma man qaba waan jedhu kana lafatti waan lafa jiru tilmaamuu hin dandeessu. Dhaqeet kaapitaalli koo jabaachaa deeme yoon dura ka'u birrii 5,000 nan ka'e. Sunumarra dhaabadheeni siqaa deeme maashina tokkorraa 2 2irraa 3 3irraa 4 yeroo nan amma maashina 5 galchee hojjechaa ture hin jira jechaadha. Asuma magaalaa Adaamaa keessa taa'ee magaalaan Adaamaa manni nyaataa gaariin iddoo kam akka ta'e hin beeku, hoteelli gaariin bakka kam akka ta'e hin beeku. Manaa yoon ba'e sa'aatii 11 ba'a. Yoon galu immoo galgala sa'aatii 1 gala. Rabbi haa tolu konkolaattota kana nan bitadhe. Amma maashiniin ammataa koo looderri kun hankooti. Maashini tokkicha achi jira kireecherri kun hankooti. Makiina piikaappiin kun hankooti. Daamtiraakii siinoo 2 qaba. Jenereeterri kun as keessa humnoonni kana maddisiisu hankooti. Wanti amma ani ittiin hojjechaa jiru waan jabaadha. Magaalaa Adaamaa keessa mana nan qaba. Konkolaattota nan qaba. Iskaavaatarii kiraayii nan qaba. Amma iskaavaatarii tokkichi hin ga'u waan ta'eef. Iskaavaatarii baay'ee barbaada. 3-4 barbaada. Hojiin isaa hojii bal'aadha. Kaan jaakamaraan rukutaa kaan akaafaadhaan hojjeta. Kiraayiin barbaada. Yeroo ammaa kana garuu
yoo Waaqayyo jedhe baankiin misooma Itoophiyaa dhufee waan ani hojjechaa jiru kana ilaalee leenjii guyyaa 5 naa kennee haala ta'e naa mijeessaa jira sa'aatii ammaa kanatti jechaadha. Kanaaf yoo Waaqayyo jedhe rakkoo ani qabu amma rakkoo akka gizee ka'umsa koo sun otoo hin taane waanuma badaa amma ulfaataa miti sa'aatii ammaa kanatti hojjechaa jira waan ta'eef maallaqas immoo harka koorraa nan qaba waan ta'eef amma naannoo miliyoona 40 kana nan qaba kapitaalaan ittiin socho'u qabeenya dhaabbataa wajjiniin miliyoona 40 ol yoo ta'e malee miliyoona 40 as miti. Yoon dura dhufee kaabaa kana seenu baajaajii wayiin qaba tureen baajaajii xiqqaa goshuu tokkoon qaba ishiidhaan kaabaa kana seenee ture uummanni naannoo kana hin dinqisiifata namichi kun nama cimaadha. Nama hojii isaa jaalatu gaafa dhufee kaabaa kana seenu baajaajiidhaan seenee dhuma isaa gaafa sii ba'u VAT'dhaan baay'eedha. Ani amma namaaf wanti nani dhaabu namni jiraachuutu itti jiraata, hojjechuutu itti jiraata, dafquutu itti jiraata, gadi bu'uutu itti jiraata. Hin uffannaa, hin bareennaa, hin nyaanna, hin dhumna yoo jedhani hin danda'amu jijjiiramni. Jijjiirama nama jijjiiruu miti, biyya jijjiiruu miti, of jijjiiruun hin danda'amu. Maaliif? Bara kana keessa namni yoo gadi jedhee hojjete bu'aadhaan maallaqas argachuu danda'u, hanjabaachuus danda'u. Midhaan nyaata mataa isaa barbaachisuu danda'ee jiraachuuf namni of kennee cichee of kennee yoo xaare duwwaadha. Aduun kun nan gubu anaam. Aduun keessa dhaabannu kuni ana nan gubu natiin. Bishaanis hin dheebodhu. Waanan bareef, waanan kaayyeeffadhee manaa ba'eef. Inni guddaan kaayyoodha. Murtiidha bakka. Namni du'allee yoo ta'e nan du'a jedhee murteessinaan inuma du'a. Namni nan jijjiirama bakka ani jijjiiramuu qaba. Maaliif ani hin jijjiiramne maafan sadarkaa namni irra ga'e irra hin geenye jedhee yoo murteesse hirma gahaa waan hin geenyeef hin jiru. Garuu ifaajuu barbaada, beela'uu barbaada, dheebochuu barbaada. Karaa marra yoo dhaabachaa oolte maallaqa ittiin nyaattee dhugdee caatii ittiin qaamtu hin dhabdu. Magaalaan Adaamaa asii soo deemte achi soo deemte wanti ittiin nyaataniif wanti ittiin dhugan hin dhabamu. Garuu jijjiiramaaf ta'aa jettee waadde immoo jijjiiramaaf hin ta'u. Eegiddi lafa akkanaa kana keessa dhaabattu malee bakki itti maallaqa argattu hin jiru. Gama mootummaatiin ana wanti naa mijate lafa kana mootummaatu naaf kenne. Nan gaafadhe gaafannaan maaliif barbaaddeedhanii lafa kireecharaatiif akni kireecharan dhaabbadhadhee tan barbaade yeroo nani gaafadhu naa dhufanii ogeessa na ramadanii sadarkaa waajjira albuudaa, sadarkaa waajjira himaaxaa magaalaa, sadarkaa waajjira eegumsa naannoo fi sadarkaa waajjira lafa magaalaa Adaamaa ta'anii ulaagaa barbaachisu guutanii naaf kennanii lafa kana gizee naa kennan jechaadha. Haalli mijataan isaan achitti cinaatti naa uumani gaafii nani gaafadhu irra dhaabatanii baay'ee na deeggaraa turani. Fakkeenya yeroo boba'aan dhabamee rakkachaa turreetti xalaa waajjira warra maaddaa qabaniif xalaa naa barreessanii nama kana deeggaraa gargaaraa jedhanii na bukkee dhaabachaa turani. Ana akka mootummaattis wanti natti irratti hin jiru. Akka nama dhuunfaattis namoota wajjiniin hojjedhu faana rakkoon qabuun qabu. Gabaan yeroo duraa gaarii ture. Amma yeroo ammaa kana qaala'insa simmintoo irraa nan ka'e keessattuu bara baranaa kana baay'ee chaalenjii guddaatu nu mudachaa ture. Dhagaan amma kun gama sunitti argitan suni oomishamee dhagaan lafa taa'u suni hambarreen gaddaa ji'a sanee keessa ji'a haamlee keessa oomishamee tammammaa totoon gurguramiin taa'aa jira. Kuni rakkoo simmintoo irraan kan ka'e lammaffaa immoo yeroo darbe keessas gizee koovidiin biyya kanarra ture balaa guddaatu ture. Hojiin baay'ee nu jala danqamee sarraatanyaa jiraachisuu dadhabnee miindaa kaffaluu dadhabee bakki itti nana rakkachaa ture hin jira. Kanaan ala homtuu badaa waan nuti dhibu naannoo kana gubbaarratti namni otoo hojjete haalli mijataa nan kana caalu otoo jiraate otoo deeggarsa mootummaan namaa godhu sirriitti itti cimee handeemu ta'e kana caala waan guddaatu hojjetama. Ani hanga ammaatti nama 23f carraa hojii uumeera.
Miindaan ani ji'aan kaffalu 116 ji'atti 116 kaffala. Hojjetaan kun inni bira jiru miindaa inni olaanaan birrii 16 dirgoosaa wajjiniini. Inni gadaanaan immoo waardiyyoonni saayitii kanarra jiran birrii 3,000. Kun walitti yoo ida'ame hankoo akka miindaa totoon herreegin dhiisee hojjetaa nama alaatiif, hojjetaa dhaabataaf, hojjetaa guyyaatiin 116 kaffalaa jira sa'aatii ammaa kana jechaadha. Karoorri Girmaa gara fuulduraatiif yoo Waaqayyo nu gargaare warshaa simmintoon dhaabaa kan jedhu karoorri ko. Akka dhaabus immoo Waaqayyo jennaan nan dhaaba ergixanyaa ta'e yaanaan dubbadhu jechaadha. Rakkoo biyya kana dararaa jiru, hawaasa biyya kana keessa jiru han dhiphisee midhaan nyaataa caala han uummata keenya dararaa jiru rakkoo simmintoo waan ta'eef warshaa simmintoon dhaaba jedheen karoorfadha. Kana jechuun immoo tokko mootummaan yoo na bukkee dhaabate lammaffaa namoonni qabeenya qaban abbaan qabeenyaa jajjaboon jiran yoo na bukkee dhaabatanii na gargaaran yaadaan na jajjabeessan beektonni hayyoonni jiran yoo na gargaaran. Daawwattoota keenya egaa turtii nuti Girmaa Lammii wajjin taasifne akkuma itti fufetti jira qophii keenya biizinesiitiin. Mee gidduutti immoo namoonni Girmaa wajjin hojjechuudhaan carraan hojii isaaniif uumamee ofirra darbanii isaaniiyyuu maatii isaanii deeggaraa jiran. Girmaan har'a namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeera. Namoota inni carraa hojii uumee fi gorsee maallaqa isaaniif kaffalee carraan hojii uumamee jiruuf jireenya isaanii fooyya'ee har'a namoonni isa biraa fayyadamoo ta'an jiru dubbisnee jirra. Waa'ee Girmaa maal himu? Girmaan nama akkamiidha? Isaanoo isarraa maal baratanii carraan hojii hammam isaaniif uumame isa jedhu namoota dubbisnee jirra. Isaaniin daawwannee walitti deemnee ammas turtii keessan waliin taasisa. Fiqaaduu Kiisii baay'eetti 2013 dhufee bu'aa guddaan argadhe. As dhufee bu'aa argadheera. Baay'ee ijoollee kiyya ijoollee jaan qaba. Asii damoosa 8,000 nyaadhuudha. Ijoollee kiyya irraa ergaa fi ijoollee koo barsiifachaa. Tokko amma kolleejjii Jimmaa argate barana. Barumsa asii sammuusaa eegeen asii hojjedheen bu'aa guddaa buuseen ijoollee kiyya barsiifachaa jira. Tokko kutaa 9 jira. Inni kutaa lamaa fakkeenyaaf barana sammuusaa damoosa asirraa argadhe. Birrii gaa argadhee waan ta'eef 8,000 waan nyaadhuuf ofii kiyyaa asii qallaba argachaa jira. Ijoollee kiyyaas immoo gargaaraan jira. Har'a mucaa koo barsiifadheen kolleejjii Jimmaa argate baran. Waan baay'een ofii kiyyaa Girmaa irraa waan bare mo'aa kirikirana gubbaa amma gizee 2013 dhufu hin beeku. Eeggan dhufee baay'ee mo'aa argadhe. Ogummaa guddaan argadhe. Nama fayyada. Innoo nama akkamiiti hojii isaatti? Hojii nama cimaa nama hojii isaa tattaafatee hojjetaa isaatiin illee jabaadhaa kan jedhu. Kana bara akkanatti guddatu akkanatti hin argadhe ani ofii kiyya. Sinis akkatti guddadhaa jedhee hojii guddaa hojjetaa baay'ee barsiisaa jira. Girmaa irraa baratee namni baay'een ijoollee as keessa hojjetan bu'aa guddaa argachaa jiru. Kanaaf ani bu'aa guddaan argadhee. Maqaan koo Badhaadha Magarsaan jedhama. Girmaa bira hojjechaa jirra. Saayitii Girmaa irra hojjechaa jirra. Maatii koo gargaaraan jira, ofillee gargaaraan jira. Baay'ee fayyadama jijjiirama guddaa agarsiifne jechuudha argamne. Gara waggaa 3 waan akkasiiti. Jireenya koo jijjiireerasi ogummaa guddaa fudhadheen jirasi. Anni dhufne bakka biraa mana puuliitii baanee as geenye bakka durriimmaatii dhufne har'a hojii qabanne nama nagaa taanee maatii keenya gargaaraa jirra. Ofillee jijjiirraa jirra. Isallee nu deeggaranii karaa seeraas ta'e osoo akkuma saayitiin keenya guddataa deeme baay'ee nutti tolaa jenna saafa kana. Hojii isaa irratti nama hojii isaa laayyootti gadhiisu miti. Hojii isaa irraan deemu, saayitii isaa irraa fagaatu, hojjettoota isaa irraa fagaatu, hojii isaa akka hin banne eegaa. Hojjuma na sollaa jechuudha saayitii kana. Akka abbaa qabeenyaa tokko katamaan oolu, deemee bakka biraan oolu, kuma faana kun awwaara kana keessa dhaabachaa oola jechuudha. Kanaaf amalli isaa baay'ee namatti tolaa, dazzama jedhee akka isaatti hojjechuuf hawwii qabnaa jechuudha.
an sa'aatii ammaa kana dargaggoodhaaf wanti nani dhaamu anuma biratti amma wanti bal'aa wanti mul'atu jira. Dargaggoonni yeroo ammaa kana jiranii dargaggoota abdii kutatanitti baay'atu. Maaliif akka ta'e naan galle namni abdii kutachuun ittiin jiraatu jennee yeroo baay'ee numa deddeebi'een dubbachaa jira. Abdii kutachuun ittiin jiraatu guyyaan boruu isa har'aa kana miti. Namni waan hojjetu gubbaa irratti cimee yoo hojjete waan godhu gubbaa irratti of kennee yoo hojjete wanti hin dabarreef wanti hin ceeneef waan hin jirreef cimee hojjechuu qaba. Abdii kutuu miti. Bakka hojiin jirutti deemanii hojii barbaadanii hojjechuudha. Namoonni tokko tokko dargaggoonni tokko tokko amma harka namaa eegan jiru. Harka fira isaa eegun jira. Harka obboleessa isaa eegun jira. Hammaatii isaa waqqasu jira. Tamaaree baradhee xumureera hojii anan ittiin qabadhu nabee ati na laaltaa jedhee maatii isaa waqqasu jira. Firri isaa inni tokkicha obboleessi isaa hojii mootummaa keessa jiraate biiroo addaa keessa yoo jiraate akka inni hojii fuudhee hojii galchuu barbaada malee ofii koo gadi jedheen hojjedha jedhee nama barbaadu baay'een argitu. Kun immoo eessumaan uumaman ga'u. Gizee har'aa mootummaan maal gochaa jira? Namni haa baratu, baratee haa xumuroo, haa gurmaa'u, gurmaa'ee hojii haa hojjetu, 2 3 ta'ee 4 ta'ee 5 ta'ee haa gurmaa'ee hojii hojjetu, deeggarsa barbaachisaa ta'uu hin goona jechaa waan jiruufi namni kana godhuu hin fedhu. Baay'ee argaa jirra waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf waldaaleen adda addaa gurmaa'anii magaalaa kana keessatti diisiyaan hojjetan jiru. Kobilistooniyan hojjetan jiru. Meeshaa dhufanii nu gaafatu, bittaadhaaf dhufanii nu gaafatanii konkolaataadhaan feenee yeroo nuti achi arginu isaan mootummaan baajata isaanii gadhiise baajata harkatti qabatanii magaalaa taa'anii buna jabanaa qabatanii taa'u. Nu immoo asii konkolaataadhaan meeshaa feenee ergine konkolaataan achi dhaabatee isaan eega. Eessa jirtu dhaqaa harkaa fuudhaa jennee yoo gaafannu bilbilaan jira ijoolleen achi jira namni achi jira ergaa jedhu. Kun mataa isaan danda'e rakkoodha. Biyya kanarratti ba'aadha. Erga mootummaan deeggarsa kenne inni amma mootummaan gurmeessee hojiirra jirus hojjechuu qaba. Gadi bu'ee maallaqa argateera akkaawuntii isaa irratti galfatee achi taa'uun ittiin jiraatu. Magaalaa taa'ee buna jabanaa eeguun ittiin jiraatu. Ba'uu qaba hojiitti. Hojjetee mootummaas jabeessuu qaba. Ofis jabeessuu qaba. Lammii isa duuba jiruuf immoo bakka qaddiisee siquu qaba. Fakkeenyaan amma waan sinii kaase waldaa sadii bakka sadiitti han gurmaa'e ana duuba han jiran ofii kooti maashina kireessee fi fuudhee eeyyama daldalaa kooti maashina kireessee fi gurmeessee jabaadhaa hojjedhaa jedhee waldaa sadii akka kunoo naannoo amma kireessara kana jiru kanatti dhagaa oomishanii namoota baay'ee jijjiiramu. Iddoo tokko nama 15, iddoo tokko nama 4, iddoo tokko kunoo as garan ammoo nama 5 iddoo tokkotti gurmaa'ee hojii hojjechaa jira. Deeggarsa laadhee fi jijjiirama guddaa irra jiru jechaadha. Akkuma kana warri amma gurmaa'ee hojiirra jiru bakka jiru kana siqee erga ce'ee lafa as jiru kana nama biraatii ka'ee kennee gara industirii biraatti ce'uu qaba. Taraa wal guddisuu qaba. Inni duuba jirus immoo nuunis nu jabeessaa nun gatiinaa goodaatti jedhee nama duukaa dhaabachuu qaba jechuun barbaadan. Isaan amma barachuu namitti jiraatu namni qaama hin qabne namni luka hin qabne erga hojjetee an argatu ta'e namni harka fayyaa qabu namni miila fayyaa qabu maaliif hojjetee argachuu hin dandeenye. Hojjetee akka argatu itti amanee deemuutu itti jiraata. Sammuun isaa fayyaa namni ta'e namni harka fayyaa inni luka hin qabne bar inni miila hin qabne inni harka hin qabne hojjetee argatee geeba badhaafama. Nama fayyaa dhiisi. Nama harka 2 qabu, nama miila 2 qabu, nama ija 2 qabu, nama gurra 2 qabu dhiisiiti jechaadha. Kanaaf nu bira rakkoon hin jira. Akkuma walii galaa lammiin keenya Oromoon baay'inee hojjennee argachuu kanatti hin gammannu. Ishuma arganne kanaan bashannanuu barbaanna, gaaddisa taa'uu barbaanna. Inni miindaa 3,000 nyaatu maafan birrii 5,000 hin geenye birrii 6,000 hin geenye jedhee yaadu. Bakka hin har'aaf kun inni jiraachisa waan ta'eef jedha. Kanaaf namoonni warri akkanatti abdii kutan abdii kutuun qabanii namoota isaan fuuldura jiru laalanii jabaachuu qaba namni. Ani yeroo isaanii dura waa'ee badhaasa kanarratti si ceesifna jedhanii gaafa waajirri maataa magaalaa Adaamaa ce'uu qabda bara kana keessa jedhanii gaafa isaan gaafii kana nu gaafatanii horiit godhaa hin ceena rakkoon hin jiru jedheetan kaase ture. Garuu dheengadda gaafa qophii taanee badhaasa kanaaf qophii taanee dhaqnee achitti argamnu
na boonseera na gammachiiseera akka Oromiyaatti miliyoona 36 fi 821 tokkoffaa bahee waancaa fudhadhe akka Oromiyaatti garuu kuni gahaa miti nan geenya Oromiyaa miti biyya Itoophiyaa miti maafan akka addunyaatti dorgomaan ta'an yoon hojjedhe kana booda akka addunyaatti dorgomaa kan ta'u abdiina keessatti ture jecha geeban badhaafame geebaa fi meedaaliyaa warqin badhaafame. Namni tokko jijjiiramuudhaaf yookiin immoo jireenya isaa mo'achuudhaaf gadi bu'ee otoo hojiin tuffatiin kun aduudha kun immoo rooba kun dhoqqeedha kun dhukkeedha otuun jedhii yoo gadi bu'ee hojjete jijjiiramee nama guddaa abbaa qabeenyaa ta'uu wanti isa dhorku hin jiru. Girmaa Lammiirraatii kanuma kan utuban bakka hojii isaa kan oolu yeroo hundumaa gadi bu'ee hojjetaa isaa wajjin kan hojjetu nama kutannoodhaan cichoominaan hojii isaa hojjetee jiruuf jireenya isaa mo'atedha. Kaapitaala gaafa hojii kana jalqabu birri 5,000 jalqabe. Har'a kaapitaalli isaa gara miliyoona 40 ga'eera. Namni kun yeroo hojii albuudaa kana hojii dhagaa baasuu darbee immoo dhagaa xixiqqaa ijaarsa manaatiif ta'u dhagaa daakuu kana kireesharii kanaan hojjetu maashinoota kiraayiidhaan jalqabe. Har'a abbaa maashinii ta'eera. Caalumattuu maashinii isaa ammayyeessee immoo hojii isaa bal'isee hojjechuudhaaf baankii misooma Itoophiyaa wajjin yeroo gabaabaa keessatti maashinii ammayyaa fi maashinii gurguddaa ta'e birrii miliyoona 42 galchuudhaaf xumuree jira. Namni kun nama kutannoon hojii isaa hojjetudha. Namoota hedduudhaaf carraa hojii uumee namoonni hedduun isa biraatii hojjetanii jiruuf jireenya isaanii akka jijjiirame dubbisnee jira. Egaa namni yoo cimee hojjete yoo otoo dadhabee nuffee otoo hin jedhin otoo yoo hojjete sadarkaa xiqqaarraa ga'ee sadarkaa guddaa ga'uu ni danda'a. Namni kun mindaa birrii 7,800 nama dhiisee ba'e ji'aan wanti nan argadhu anaaf maatii kooyyuu jijjiiruu hin danda'u jechuudhaan hojii uumee hojii intarpiraayizii hojii gurmaa'ee dhuunfaadhaan hojiitti gale gadi bu'ee hojjete aduu keessa dhaabatee dhukkee wajjin yookaan awwaara wajjin dhagaa kana keessa iddoo kana ool har'a abbaa qabeenyaa ta'e kanuma caalaayyuu akka biyyaatti akka Oromiyaa qofatti miti akka biyyaatti akka sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'uun barbaada wanti nan horku hin jiru fuulduratti immoo keessumaa nama warshaa simmintoo dhaabee rakkoo biyya kanaa isa ta'e rakkoo simmintoo yeroo baay'ee gatiin isaa qaala'e kana warshaa simmintoo dhaabuun barbaada karoorri koo gara fuulduraa kana hojii kana keessa galee hojjechuun barbaada deeggarsi bal'aa yoo naa taasifame nama jedhee nama karoora akkasii qabu Girmaarraa waan guddaa baratama. Ani har'a hojii hin qabu carraan hojii naaf hin uumamne carraa hojii dhabeen jira jedha namni baay'een dhugaadha carraan hojii bal'aan hin jiru namni dargaggoonni hedduun kolleejjii irraa yuunivarsiitii garaagaraarraa ni eebbifama barnoota ni xumuru hojiin bal'aan hin uumamu garuu hojiin jiraa jedhu namoonni hojii uummatan immoo akkamitti hojii otoo hin tuffatiin awwaara keessaa gadi bu'anii hojjechuurraa ka'a yaada jedhu ka'a kanaaf namniif hojiitu waliin agarre malee hojiin jira jedhu egaa waan guddaatu irraa baratama Girmaarraa qophii keenya biizinesii OBS egaa nama enterpiraayizii keessa galuudhaan jiruu fi jireenya isaa mo'atee hojii isaa sirriitti irra aanee kaapitaala xiqqaarraa ka'ee birrii 5,000 irraa ka'ee har'a miliyoona 40tti siqu kan horate lammii Girmaa lammii wajjin turtii nuti taasifne kanumaan xumurra torbee biizinesii biraatiin walitti deebina ani Abdiisaa Fufaati ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuuti torban gaarii isiniif haa ta'u.